garuu wanti na gammachiisu wanti na gammachiisu ijoollee saniin arga jedheetiin iyyaan araara jennaan namillee bakka araaruma kana wayya jedheetiin qaamni seeraa waan laafaa natti fakkaateetiin jedhe har'a garuu ijoolleen kaleessa akkasitti na dhiita kun na dhiitu kun na kabalu sun kun waan barbaarinaan jedhu san qaamni seeraa to'atee jechaadha. Namoonni doktora sanitti dhiyaatan manguddoo sanitti dhiyaatan mootu yoo itti tolee yoo danda'amee fi tiktookii ka qabaatan taate yoon qabaanne namoonni naannoo isaa jirtan akka sagantaa wayii qabnee fi har'a galgalaas ta'u boruus ta'u iftaanis ta'u yoo isaan ulee sanirraa wayyaa'an hin gargaarra waan ta'eef na dubbisa. Warri nagaa haallee hattuun qabame jedhee fiigaa dhaqeetiniin tuma jawwaala fudhatee deema. Akkas siistama amma baafatan waan argame jechuudha. Waggaa 40 fi ji'a tokko jedheetiin jedhe tasoorama bayeetiin jedhe Baale hospitaala Goobbaa hospitaala Gindii Qeellam Wallaggaa waggaa torba akkas hojjeteetiin jedhe namni baay'een wanni jedha jecha. Qaamni seeraa durriyyee kaleessa akkasitti abbaa kenna salphifte guyyaa adii magaalaa keessatti iyyisiifte qabdanii seeratti warra dhiyeessitan galatooma ulfaadhaa adabbii barsiisaa ta'e ka dhaloonni irraa baratu ka hattuun guutuun irraa baratu ka durriyyeen guutuun ilmi abaaramaan haadhaa abbaan mana dadhabdee gara mana haaraatti bade mana ariite irraa baratu itti kenna. Warahmatullahi wabarakatuhu. Dhaamsa kana sheer walii godhaa. Jazakumullahu khairan. Dhaamsa hattootaati. Siistama hattootaa. Istiraatiijii hattootaa. Warri dossa deemtan magaalaa Roobee waan qabatama ta'e qofa isinii hima. Hattuu wal ijaartee jirti. Yeroo wal ijaartu keessatti sima duuka deemee jawwaala si harkatti qaba. Si harkaa buta. Nama 5-6 dhaabatanii yoo ati hattuu jettee ufumaa hattuu ka deemtu hattuu jedhee sitti iyya inni. Wayita kana 5 badhee dhaabattu sun fiigaatuma dhuftee tumteetuma jawwaala si harkaa fuuti. Warri nagaa haallee hattuun qabame jedhee fiigaa dhaqeetiniin tuma jawwaala fudhatee deema. Akkas siistama amma baafatan waan argame jechuudha. Namarraa akkasi fudhattee deemti. Kun akki gootan. Yoo isiin hattuu jettee iyyitee jette warri nagaa akka karaa deemtan nama nagaa hin tumina haga hubattanitti jawwaala fuutanii ka eenyu akka ta'e ramzii eenyu akka qabu bilbila eenyu akka qabu laaltan malee hattuu jettanii nama nagaa hin tumina. Kun siistama hattuuti. Lammaffaa warri karaa deemtan waan ijaan arge kunillee ijoollee hiriyyaa 2 waliin deemtu dhiyootana magaalama kana keessatti jechuudha. Ija qabrii bu'uun ka arge jechuun maal jedhaan beeytanii tokko jalaa fiigan taphatti jarri jalaa fiigaa hattuu qabaa jedhaan saahiba isaatii bar hin taphataani tokko asumaa fiigaa dhufee guddaan tokko wayita boksiin qolomata kana dha'u dib lafatti godhe saahiba isaa tapha akkanaa kanallee dhiifadha isinirraan bareedu kana waan ta'eef akkaan irratti ofeegaa kana sheer walii godhaa dhaamsa bareeda. San dhaquudhaaf ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa'eetiin jedhee asuma naaraa kana dhufeetiin jedhe jechaadha gara garfaa deemee maatiin kiyyaa raayitullee hin jiraachi deema jedheetiin yeroo maa seenu namni wayii humna ta'u dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufee moobaayilee naamxaa naan jedhe mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugee hin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha kanan jalqaba mirgara ergasii ammas ammootuyyuu maa inni jedhanii wanti tokko gaafa dhufan moobaayiliin sarraqanya ergasii ammallee nadha'e asitti deebiseetiin kunoo hin agartu bakka inni nadha'eetiin hin jedhe hin agartu mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira. Borsa ammoo dokumentii guutuu xurata ji'a tokko xurata baay'eetiin jedhe ji'a tokko sanii fi dokumentii guutuu qaba. Ergasii sana narraa fudhanii ofirraa ittisuu hin dandeenye warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti kunna qaban kunna dhiiti waan anguruu ballaaleetiin bakka hara na ajjeesan jedheetiin hin iyye bakka hin iyyee
namni gugurdaa ka jedhamu hundumtu namni waa namarraa baasu hin jiru. Namni maal taate ka jedhu hin jiru. Eeggadhaamee qaama seeraatti ta'e dhiyaate hageessinu ka jedhu hin jiru. Ergasii ammoo ijoolleen lamaa wayii gindiriitti na beeku. Namichi kun hospitaala keessa dalagaa. Amma immoo gara raayituu deddeema nin beekna. Akkanatti hin miidhina. Rabbi maal isin hin jedha jedhaniitiin ijoolleen sun gara qaamaa qaama seeraa poolisii magaalaa Roobii Walashee jedhamu kanatti hin fidan jecha. Ergasillee moobaayilii lamayyuu qaba. Lamaan sunuu yoo moobaayiliidhaaf na tumte hoo fudhadhu moobaayilii kunoo tokkollee lamallee kunooti kana fudhadhu nan dhahin garuu nan wanni hin jedhin. Ayi moobaayilii kiyya fidi malee moobaayilii lamaan yeroo an kennuufillee moobaayiliin kanaa miti kiyya fidi jedhe namichi. Wanni jedhe jechaadha na dhaga'uu hin dandeenye wal dhaga'uu hin dandeenye hin kadhadhe hin haga iyyuu iyyee bakka ani numaayyuu ka miidiyaatti gadhiifame yookiin miidiyaa irra deemaa isa jedhani sanii ol ta'eetiin hin jira bare achi haa ta'uuti garuu namni yeroo hangalee of tasgabbeessee akkuma ta'eetiin yeroo waan jedhu namni tasgabbaa'eetiin hin jedhu kun araara jedha kun maal jedha nama dhaawame nama aare inni kaleessa natti hin dhagamne har'a kunoo natti dhagamaatiin hin jira dhukkubbiin. Kanaaf wama godhu wallaaleetiin bakka kun kan jedha wanta wallaaleetiin dubbachuudhaaf illee baay'ee nama rakkisaa hin kadhadhe dokumentii godhanii jedhan kun maali naan jedha kun ammoo maali naan jedha waan isaa irraan beekan waggaa 40 fi ji'a tokko jedheetiin jedhe tasoorama baay'eetiin jedhe baale hospitaala Goobbaa hospitaala Gindii Qeellam Wallaggaa waggaa torbamoo akkasii hojjeteetiin jedhe namni baay'een wanni jedha jechaan akka inna na hubachuu hin dandeenye garuu wanti na gammachiisu wanti na gammachiisu ijoollee saniin arga jedheetiin iyyaan araara jennaan namillee bakka araaruma kana wayya jedheetiin qaamni seeraa waan laafaa natti fakkaateetiin jedhe har'a garuu ijoolleen kaleessa akkasitti na dhiita kun na kabalu sun kun waan barbaarinaan jedhu san qaamni seeraa to'atee jecha baateetiin seeratti dhiyeessuun ani dubbachuu hin danda'u gammachuu natti dhagameetiin hin jedhe ani kana caalaa qaama kaleessa warra akkasitti waa'ee namaa waa'ee barumsaa learning is burning no hakam keessa akka tarreetiin wannidha haala to'atamanii haala kanaan akkana arguun kiyya gammachuun kana caalee hin jiru ani gabaabatti kana jedha qaamni kiyya mootu akka isaan na godhaniif ejji kiyyan banni harki kiyyan wanni jedhu ilkaan narraan duun warri wanni jedhan ani qaama seeraa kan baay'ee itti gammada waan akkasiiti ka miidiyaa irra deemu caalaa ta'eetiin yeroo wanti seera jalaa bahu hin jiru wanti uummata kana jalaa bahu hin jiru baay'ee kan galateeffadhu uummata kiyya uummata kana uummata kana xiqqaallee guddaallee kabajaatiin ture har'a kun onaa galee jira jecha hin kamii argadhee jira baay'ee itti gammadaadha kana caalaa wanta dubbadhu. Qaamni seeraa durriyyee kaleessa akkasitti abbaa kenna salphifte guyyaa adii magaalaa keessatti iyyisiifte qabdanii seeratti warra dhiyeessitan galatooma ulfaadhaa adabbii barsiisaa ta'e ka dhaloonni irraa baratu ka hattuun guutuun irraa baratu ka durriyyeen guutuun ilmi abaaramaan haadhaa abbaan mana dadhabdee gara mana haaraatti bade mana ariite irraa baratu itti kenna. Namoonni doktora sanitti dhiyaatan manguddoo sanitti dhiyaatan mootu any time yeroo allaabii jiru hin gargaarra. Manguddichi san gargaaruu feenaa namoonni baay'een gargaaruu fedhanii rabbiin sharrii fakkeessee ifaa jee inni umrii isaa guutuu hawaasa isaa tajaajile karaa dullaa kanaatiin deebisee fi balaan takka wanni tokko balaa fakkaatee dhufte kaayirii taatii wal nuqunnamsiisa. Okay? Namni isin bira jiru yoo tiktookii qabaatan maqaa tiktookii isaanii eeruu nuu kenna. Yookaan namni tiktokii qabdan namni isaan biratti argamuu dandeetta wal nuqunnamsiisa ilmaan isaanii warroonni biyya garagaraa keessa jiran abbaa keenya san gargaaruuf qophiidha. Thank you so much. Sagalee keenya kana ciraa baalee roobee geessa biraangaa namoonni itti dhiyaatan akka
manguddoo san nuu dhiyeessan. Isin galee nuti ilmaan isaa biyyoota garaagaraa jirru abbaa keenya san kiisuuf qophiidha. Hin gargaarraa, hin gargaarsifnaa. Yoo tiktookii qabaatan tiktookii isaanii, yoo tiktookiin qabaanne mootu namni isaan biratti argaman akka nuu dhiyeessan boru galgalas yoo ta'e, iftaan galgalas yoo ta'e, sa'aatii itti tole, har'a galgalas yoo ta'e, sa'aatii itti toletti karaa messenjera or karaa inboxii tiktookii na dubbisee yookiin nama an arbe wal beeynu na dubbisiisee nama san gargaaru akka dhuunfattis hordoftoonni kiyyas hawwii fi fedhii guutuu qaban waan ta'eef abbaa keenya san gargaaruu barbaanna. Indee jaartiin laayibirra jirti akkam. Maal intala polotikaa haasaarraa salphadhooti uummata irratti maal salphifte? Hin jira politikaan. Eka polotikaa jiraami maa nama uummata kanatti aaree bara. Yoo hin barree barbara darben seeyaan. La ama polotikaan bifa haaraa waan eegale. Okay. Haa akkamiin dhufe amma immoo. Amma uummanni nu barandeef kun doktoratu mu eegale habiibti. Amma waggaa 27 uummata kanaa barachuu fi siima fi tana intala Oromoo fuudhuu kiyyatti gaabbaara. Osoo Chaayinaa sanitti hafee jiraadhe. Maal? Uummanni doktora waggaa umrii isaa guutuu tajaajilatu mu eegalte ijoolleen dabara. Maalesh bu'aa barachuu dhabuutu kana qaba. Maal godhaniitu man? Wallaalumsaa bar. Wallaalumsa jetti bargaawate. Wallaalumsa gaa'ela. Namni nama guddaa silaantuun bar nama dur nama guddaa yoo Sintu, how argan are akka you? abbaatti Follow ilaalatti back siin me, jedhan gama please. keenyatti fa'a. Abbaa akkanaa jedhamee waamama mana jalaa kahamaa. Okay? Namni manguddoo sanitti dhiyaatan boru galgalas, arra galgalas, ammas iftaanis yeroo barbaadanitti gastii ergattanii abbaa keenya san gargaaru hawwii guutuu qabna waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaatiniin isaan biraan ga'a. Namoota isaanitti dhiyaatan biraan ga'a. Thank you so much. Rabbi isin haa milkeessu hundi keessanuu warri itti dhiyaatan itti abbaa keenya san hin gargaara.